qorri likkiitti nu galcheera. Kanaafuu uffata fufurdaa akka uffannu nu taasisee jira. Baay'ee qorraa haraaraan qorraa sufurii irratti gad deebi'aa jira jechuudha. Duwwaa jechuudha sufura jechuun. Kanaaf ijoollee keenya adaraa qorraa of hin xissinaa. Yoo madaamanillee waan tokko tokko isinii bituu baatte isin Shein irraa xalabsiifadhaa. Fakkeenyaaf ammoo wantoonni ani uffadhe kun Shein irratti birrii 6-10 waan hin darbinedha. Waan gaggaariitu jira. Kanaaf ajajadhaa. Wanti isin caalu hin jiru. Mindaa baatii tokko irraa maallaqaa birrii isaanii 100 waa baay'ee xalabsiifattu jechuudha. Niif galee akkasii ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboloota koo har'a waa tokko kan dhufee jechuudha. Inna baay'een keenya wanta garagaraatiin kufaa jirra. Waan hin beekamneenis kufaa jirra. Gola ormaa keessatti dhukkuba adda addaatiin baay'een keenya qabamaa jirra. Baay'een keenya fayyaa dhufu hin jirna malee baay'een fayyaa keenyaa miti jechuudha. Kana nurraan ga'aa jiru maal isinitti fakkaate? Maaliif isinitti fakkaate? Yaaddanii jirtu? Sammuu keessan gaafattanii jirtu? Deebii argattanii jirtu? Hayyee asumarraan wanta isin fideef yoon isin dabarsu viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraa dhaggeeffadhaa. Baay'een keenya ganama yeroo ribaa kaanu qursii nyaannu yookaan ciree jechuudha. Hin nyaannu jechuudha. Dirqama ganama ribaa yoo kaane hojii namaatti fiiguu osoo hin taane qursii keenya nyaachuudha. Isarraan aanee dhufa hojiin yoo isin fayyaa qabaattanii namaa ta'uu dandeechu. Yookaan immoo akkamitti namaa ta'uu dandeechu ree? Gaafa kuftan, gaafa waa taatan, gaafa dhukkubsattan nama of cinaadhaan argattan. Nama ol sin qabuun argattan keessattuu gola ormaatitti kutuma keessa waan itti faradisan keessatti kuftanii teechuu jechuudha. Kanaaf osoo kanaan hin saaxilamin jalqaba har'aa of ta'atii of ilaalaa. Baay'een keessan bishaan hin dhugdan ganama ribaa yoo kaatan. Baay'een keessan sodaarraa kan ka'e agabuu jiraattu. Mana madaamii midhaan hin jiru jettu. Yoo jiraachuu baate nuuf fidi jedhaani. Namni tokko nyaatu malee hin hojjetu. Yoo nyaanne ta'ee agabuu keessan ishiidhaa yoo hojjettan guyyaa tokko hojjettanii guyyaa lama hojjechuu hin dandeechan ni kuftu waan ta'eef. Waaqayyoonis bar nama uumee ka'eetti midhaan uume. Sababbiin isaa beektu namni nyaatu malee akka hin jiraanne waan beekuuf namni erga uumameen booda midhaanis uume. Kanaaf isinis nyaattan malee jiraachuu hin dandeechan. Kanaaf jechuudha abbaan fedhe kushiina isaa jiraatu. Wanti fedhes haa ta'u mana akka Itoophiyaa sanii miti. Aadaan biyya Arabaa akka Itoophiyaa sanii miti. Itoophiyaatti amma masoobii nama tokko namni tokko seenee kutuun hin danda'amu. Namuma santu masoobii isaa seenee namaa kenna. Garuu aadaan asii akkasii miti. Ofii keeti ilaallattee waan jiru hojjetattee nyaatta malee namni ilaalee hojjetee sii kennu hin jiru. Kanaaf obboloota koo hojjetanii naa kennu, ka'anii naa kennu, amma ka'anii ribaa naa kennu jettanii agabuu keessan hin du'inaa. Ani yeroo jalqaba biyyaa ba'u waan akkasiitu na mudate jechuudha. Inna sodaarraa kan ka'e itti darbee fudhachuurraa kan sodaadhe qixxuma filafiitii kiyya jiruuyyuu fudhachuu sodaarraa kan ka'e firiijii isaanii banee waan na barbaachisu keessa ilaalee nyaachuu sodaarraa kan ka'e guyyaa guutuu agabuu koo oola. Isaan rafaa oolu irribaan ka'an. Ani sa'aatii 7 ka'a. Isaan immoo sa'a 12 yoo fedhan tokkotti ka'u. Laala torbaaga sa'a tokko jechuun akka Itoophiyaatti guyyaa keessa sa'aatii 7. Ani immoo akka Itoophiyaatti ganama obboroo keessa sa'a tokkotti ka'een hanga guyyaa keessa sa'aatii 7 agabuu kiyyaan hojjechaa oola. Sagalan balbala isaanii ilaala hin ka'an. Sagal amma balbala bantii yoo kaate sanuyyuu garagartee nan laaltu. Feetu shaawurii ishii galtee fataa jettee zanaa jettee qursii kiyya osoo hin taane qursii mataa isheetii fi qursii ijoollee ishii qofa hojjetattee deemtee fudhattee nyaatti. Naa qooddii laata naa kennitii laata jedhee tanan
sahan irratti ilaala ture kan isaan hojjetataniif amma anaafis irraa naa qicci laatan jedha. Ishiin maal yaaddi hojjetattee nyaatte jecha jedhu of keessaa qabdi malee agabuu jirti jecha jedhu of keessaa hin qabdu. Wanni isin beekuu qabdan. Kanaaf isaan akka aadaa arabdootaatti kushiinaa seentee waan jiru laallattee hojjetattee nyaachuun si mataa kee ilaallata malee arabdootan ilaallatu. Aadaa akkasiin qaban isaa waan ta'eef. Kanaaf sodaattanii agabuu keechanii oole. Gizee hojjetattassan maaliif hojjettaa eenyuuf hojjetta yoo isin jedhani ofiifan hojjedhaa ofiifan nyaachuu barbaadaa jettuun. Maaliif hojjettaati nyaachuun qabdu gaafa isin jedhan immoo gadi ba'iitii iyyadhu. Isiniif galee miti akkas inni biraan mooyyuu gaafa biyya ormaa hojjettan kana abbaa fedhe haa ta'u nama fedhe haa ta'u yeroo baay'een irra deddeebi'ee viidiyoo akkana hojjechaa jiraan. Yoo minaal baatan nama tokko nama lama nama godhe jedhee tanan anillee waan kana keessaa nama kufaatis amma ijoolleen hedduu kufaa jiran kana kufeedha. Garuu akkuma keechan viidiyoo garaagaraa dhaggeeffadhee gorsa adda addaa dhaggeeffadhee tanan nama ta'aa jira. Namas ta'e. Ani dura yuutuubis hin fayyadamuun ture. Nan dhaggeeffadha malee ofii kiyyaa viidiyoo maxxansuun ture. Garuu immoo organ ofii kiyyaa immoo viidiyoo maxxansuu eegalee maafan immoo wanta nani keessa darbee wanta nani dabarse kan obboloota kootiin qoonne jedhee tanan siniif qoodaa jira jechuudha. Warroonni amma dhuftan sa'aatii kana dhuftanii waggaa tokkoon guunne ija banadhaa. Osoo yeroon keessa sinirraa hin deemin, osoo umurii keechan hin gubin, biyya ormaa teechanii obboleessa koo, obboleettii koo, abbaa koo, haadha koo, fira koo, eechuma koo gaafa jettanii umurii keechanitti fixxu. Warroota asitti umuriin isaanii dhumatee abdii kutatanii du'a malee ani homaan fayyadu warroonni jedhan nama baay'eetu jira. Garuu abdiin hin kutatinaa. Namoonni maallaqni keechan namni isin jalaa nyaates. Namoonni osoo hin beekin maallaqa keechan of harkaa fixxanii umurii biyya ormaatti fixxanis Waaqayyo waan isin uumeef beeka. Akkasumas maallaqa keechan akka isin harkaa badu Waaqayyo waan ta'e godhee beeka waan ta'eef isin hiree keechan ammas ni jiraattu. Kanaaf abdii kutachuu isin hin barbaachisu. Innaa warroonni amma biyyarraa dhuftan immoo adabattanii waan hojjettan garaa jabaattanii ija keechan dunuuffattanii kan argitan akka nama argine kan dhageessan akka nama dhageenye gurra keechan cufattanii nama itti haasoftan baay'ifachuu dhiistanii nama muraasa nama jireenya keechan keessatti hiriyyaa shamarranis haa ta'u hiriyyaan dhiiraa biyyaa heerumtanii yookaan immoo kadhatamtanii yoo dhufin hiriyyaa dhiiraa ollaan irra qabachuu isin hin barbaachisu. Hiriyyaa shamarranii kan qalbii qabdu, kan yaada qabdu, kan sin gorsitu, kan waa tokko yoo balleessitan irraa sin gorsitu hiriyyaa lama yoo qabaatan hin ga'a yookaan takka jechuudha. Kanarraa nama dhibbatti guyyaa guutuu haasaa oolte bu'aan qabu jechuudha. Anamma hiriyyoota dhugaa yoo waa tokko goone marii tokko malee seeraan ala waa tokko yoo goone kan waliin lollu waa baasuuf namni yoo waan hin jedhe dhufnee waliin mari'annee waan san xiinxallu malee waa takka hin goonu jechuudha. Hiriyyoota akkasii nan qaba jechuudha. Kanaafuu jireenya keechan keessatti hiriyyoota akkasii galfadhaa kaawwan immoo baasaa of keessaa gataa. Nama ta'uu yoo barbaadde hiriyyaan baay'isin. Nama ta'uu yoo barbaadde bilbila haasa'uun baay'isin. Nama ta'uu yoo barbaadde miidiyaa garaagaraa kan si fayyadu kan barumsa qabu dhaggeeffadhu malee akkanuma wanta gatiin baasne dhaggeeffattee yeroo kee hin gubin. Yeroo wuddiidha. Yeroo irratti hojjedhu akka yeroon irratti hin hojjenne. Gola madaamii keessa teechuu waa baay'ee hojjechuu dandeessa. Hojii onlaayinii jedhanii warroonni hojii onlaayinii hojjedhaa jedhanii isin sobanii maallaqa keechan isinirraa guuran waan akkasii irraallee of eeggannoo godhadhaa. Hojiin onlaayinii sijjammar hin jiru. Ijoollee baay'een hojii onlaayinii jedhanii kisaaraa gurguddaa keessa galanii jiru jechuudha. Wanta akkasii sanillee of eeggannoo godhadhaa. Yoo hojii onlaayinii nan hojjedha hojii onlaayinii nan barbaada yoo jettan yuutuub chaanaalii qofa banadhaa. Isa san itti ifaajaatii yeroo kennaafiitii itti dadhabaatii guddifadhaa. Nama sin godha gaafa guddifattan. Haala balazzaa wantoota gatiin baafnee fi wantoota waa'ee hin baafnetti yeroo keessan hin gubinaa. Nyaata keessan immoo nyaadhaa. Qorrasa of hin xussiinsinaa. Gaafa kuftan nama ol sin qabuun argattan. Har'a yeroo keechanitti yeroo Waaqayyoo fayyaa isinii kennee hojjetadhaa xaarradhaa isiniin jedhe kanatti yeroo keessan hin gubinaa isiniin jechuun an obboleettii teechan irraayi
Viidiyoo kiyyarraa immoo asumarraa nan goolaba. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.